Yoo jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii aadaa viidiyoon ani qabadde isinii dhufee maalin hojjettanii viidiyoo addaa qabadde isinii dhufee viidiyoon addaa kun illee maal jechuun keessanii oolu viidiyoon kun kanneen qabadde isinii dhufee dhiira yeroo biyyarraa gadi siin jedhuuf dhiira gadi siin hin jedhe dhiironni tokko yeroon isaan gadi siin jedhan yeroo rakkoo isaaniiti gaafa biyyatti galtee rakkoo kana sirraa ba'uuf ufi waan rakkateef sirraa ba'ee booda si gata. Mucaa tokkotu seenaa isaa dubbate. Maal jettee dubbatte? Ani hiriyaa kiyya waggaa 6 jaaladheetti. Waggaa 6 jaaladhee gaafa waggaa 6 ani biyya galtu malee naan jedhee ka'ee isaa jedhee biyya galee. Gaafa biyya galee waa hunda qabu narraa sassaabbatee booda immoo jireenya isaa itti fufe. Garuu nama kana addunyaa beeksisuuf moo hin beeksisu namni kun nama ani haa ta'u nama waan xiqqoo qabu yeroo isarraa waan naraa fudhatee si jaaladha jedhee biyyarraa galtu malee naan jedhee na xinxinsee akka nama na jaalatee gaafa rakkoo isaa san bahe immoo har'a boru otoo jedhu qaxara oofee waggaa 2 natti lakkoofsisee gaafa kana ani ta'us waan godhuun fadhe xiqqoo qaba maatii kee biraa qaba waan ta'eef yeroo kana keessatti ka'ee biyya ormaatti deebi'e jette waggaa 2 isaaf jecha biyya ta'etti eeggannaa isaa si hagalu dhiirri erga si barbaade erga si jaalate tokko mallaqa sin gaafatu 2 yeroo akka lisiin jedhe san akka galtisan dafee bultii hojii ijaarata. Mallaqa keessirraa fuudhee qaxaroo gaafsirraa fuudhuuf qaxaroo gaafsituuf inni jireenya kee akka diigu barbaadu jireenya kee akka bittinneessu. Mucaan sun waggaa 2 biyya ambaatee biyya san keessa teettee gubattee bifa jijjiirrattee kaatee takka jettee lafa Dubaayitti deebite. Ijoollee wanni kun jira moo hin jiru yoo kan jettan ta'e ni jira. Dhokatee jira. Intalli kun amma erga jabanattee gurbaa kana ammallee dhiisu jettee dhaadachaa jirti. Maaliif ree gochi isirratti inni raawwate lafti wanni isirratti raawwate suni waan xiqqishuu miti. Tokkoffaa dalagoo isin dhabde. Lamaffaa isa hin dhabde. Sadaffaa mootuyyuu carraa ufillee hin bittinneessite. Takka jettee yookiin ammoo waggaa 5-6 gadi biyyatti hin galtu. Waan isii qabdu irraa sassaabbatee harka keessatti galfate. Dubartiin biraa fuudhee bakka biraatti qaba. Inni odeeffannoo dhageettu ilma qaba. Kun hundi yeroo biyya qoratamuu baatus erga biyyaa ba'e dhaga'ee jirti. Wanti akkanaa kun dhiirotarra maaliif barbaachise? Dhiironni gadheen gaddeemtuu yartuun dhiira biyya ambaatirraa hojii keetirraa si galchitee dhiira biyya ormaatitti si deebifta. Isiin sun isii gadhee jedhamti. Maaliif ree ufitti amantummaa qabdu mallaqa qofa qabdi. Mallaqa qofa jaalatti. Namummaa kee hin jaalanne. Otoo namummaa kee jaalatee achirraa ka'ee galisiin hin jedhu. Erga galte yoo na gargaari jedhe bada baay'ee nama gammachiisa. Biyya ambaa san teettee na gargaari jireenya wajjin ijaaranuu jedhe. Maaliif ree isilleen gaafa san gaaf na gargaari jedhu san beekteetiin irraa dhaabbatti. Namni kun mallaqa barbaadu isaa. Garuu biyya ambaatirraa isii galchee erga biyya ambaatirraa isii galchee immoo qaxarootuuf. Kuni inti dubartoonni hedduu dogongorra baay'eetti dogongorra isuma dhugaa. Maaliif hooma jiru jechuudha. Hooma jiru. Kan dhukkatee jiru hooma. Ijoolleen hedduu maaliif miidiyaa irraa badan dhabiinsa mallaqaa. Waan isin ajaa'ibu wantoota akkanaa kanatti abadan gonkumaa dhiirarraa of eeggannoo godha. Dhiiratti hin kalaayina. Dhiirri sareedha. Isa kaawusi barbaadu isa kaawusi hin barbaanne ni jira. Addaan beeki addaan eeggadhu. Kuni namoonni tokko akkanumatti sim jedhee sitti kalaa'ee jireenya kee bittinneessa. Abadan waan hin taane. An akka beekumsa kiyyaatti akka yaada kiyyaatti waan isin jechuu barbaadu. Dhiira galii bultii ijaarana jettuu fi
dhiirachi taa'ee kaasidhadha jedhee dhiira mallaqanatti ergisiin jedhu gonkumaa dhibbumaan dhibbatti kalaa'e. Inni sun garaaf deema jechuudha. Nyaanna mallaqa keetii dhiiga kee barbaada. Ka biyya keessaas nyaata, ka biyya ambaas nyaata. Kakaa'uusi barbaadu immoo adda lafa jira qophaa'e. Maaliif ree sin gaafatu mallaqa. Boruu kiyyaa, boruu naaf dhuftee, boruu na bira fiddee. Qabeenyi sun yoo mana qabaatte, yoo lafa qabaatte, yoo makiina qabaatte, yoo bajaajii qabaatte, yoo mallaqa qabaatte hunduu namni beeku jechuudha. Hunduu akka isa bira dhaqu beeketti fufa. Garuu sirraa nyaatee gaafa qaxaroo sitti dhufu namni sun akka namummaa ofii ofitti amantummaa hin qabne beekee dhibbumaan dhibbatti. Ofittis amantummaa hin qabu, namummaa dhiiraallee hin qabu. Garuu namummaan inni qabu mallaqa qofa jaalata. Erga si jaalate ta'e mallaqa sin gaafatu. Erga si jaalate ta'e si jaalate taanaan mara abadan. Waan kee qabadhu siin jedha si gorsa. Waan kee harkatti raradhu jedhee si gorsa. Garuu inni mallaqa bichaa yaadummoo mallaqa naa ergisiin jedhaa. Hadiyyaa bitti naa ergi jedhaa. Bilbila bitti ergi jedhaa. Sa'aatii bitti ergi jedhaa. Waa hedduu sitti qabata. Inni kaayuu sin barbaada. Baasii mallaqa keetii sun akka gadi hin dhaabbanne si barbaada. Akka ati hundeen kee gad dhaabbattee wayirraan oolleef tokko mallaqa bitti mallaqa naa ergi jedha. Lama yookaan bilbilaa yookaan sa'aatii yookaan uffata iidaa waa hedduu sitti qabata jechuudha jireenya isaa keessatti. Namni kun immoo nama bultiif si barbaadu miti beeke. Gaafa bultiif si barbaada waa hedduu sitti hin qabatu. Qabeenyi isii kun bittinneessu bor walitti naa qabama. Bor ilmaaf yoo dhanaaf hin ta'in ilma kiyyaaf ta'a. Yookaan si barbaada. Yookaan immoo akka ati hin dhaabbanne si godha. Ati immoo dhaabbachuudhaaf mallaqa kee qabachuun dirqama keeti. Waan biraa dhiisite namoonni dhiironni tokko tokko tarii akkaawuntii namoonni tokko akkaawuntii kan qabne jira. Akkaawuntii hanga feete baafachuu dandeetta biyya keessatti. 3 baafachuu 4 baafachuu ni dandeetta. Si galee maaliif akkaawuntii inni beeku irratti hin galchitu? Maaliif inni si tooyata? Mallaqa kee ati too'atuu qabda jechuudha. Inni akkaawuntii ati beektu yoo qabaate mallaqa keessa hin too'ata. Fakkeenyaaf Abisiiniyaa qabaadhu, Awaash Baankii qabaadhu, Oromiyaa Baankii Intarnaashinaal qabaadhu, Nigdi Baankii qabaadhu. Kafeetiin baafattaati biyya keessa jiraatu. Biyya kan dhuftu. Bakka salphaadha. Inni kaa'uu hin qabne immoo bakka mallaquma kee kiramiin argadhu kiramiin sarkaa buusu jedhee tattaafata. Yeroon ammaa akkas hin jiru. Yeroon ammaa akkasiiti miti. Si barbaanne galee haalatu. Maa isa malee dhiirri hin jiru. Jira. Akka jireenya si barbaadu. Yoo inni bifa bareedee keessa caalu dhufa. Yoo bifaan fokkate immoo keessa isa adiitu dhufa. Kanan dagatee nyaata mingira taate yoo duraan nyaatamte kan darbe sanii yaadate fuuldura kee hin dagatee. Kanaaf viidiyoo kee kana laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi